dhugamaan argitee ajandaadhaa jedhameetiin hin baasu. Mucattiin nama lubbuun jiru nama argiteetiin jaarsaa fi argitee jaartii yookaan argiteetiin firaa fi gosni fuudhee walitti fuudheetiin fideetiin jedhe bakka isiin jirtu osoo beekan soba. Yoo dhugamaa mucattiin kabaddu taate bakka isiituu beekuu qabdan jalqaba. Gaafiidhaan gaafadhee ganda san keessa ganda afurtu jira, buduna afurtu jira. Faatoo argiteetiin michoota galchoota kedhu kanatu jira. Ganda kana keessa iyyuu qamii jennee namni asirraa beeku jiru ajajaa fiduu malee. Kanaafuu mucattiin badde ka jettan ragaa qabatamaa fida. Abbaan mataan isaatu yuutuubara. Hin banne eessa badde akkamitti badde? Okay, galatoomi muhiiti qabadhu laal Jamaal maal seeta Jamaal kiyya akkasitti wal mormat turre abbaan manaa isiitu mucattiin baddee nuun jedhe sin dura akkanami hani atis as jirta mucattiin baduu baddee jedhe abbaan manaa isiitu dubbateera ammas ganama kana warra intalaatti bilbilanii jechuudhaasi warra intalaatti togguu bilbilan warri ollaa san jiru gaafannaan mucattiin baddee jedhee maatiin isiitis ammas viidiyoo abbaan booyuuf kaakkoon isii haati isiifa booyanis viidiyoon isin jira jechuudha isinii galee kanaaf mucattiin baddee dhibbaan dhibbatti baddee eenyutu ragaa nu baya abbaa manaa isiitu gastii kana keessa dhufee mucayyoon hin baddee anillee biyya ormaa jira waan isiin baddeef hin beeku manaa dhabe jedhee afaan ofiitiin dubbate mucaan amma dhufee akkamitti hin banne jedha. Artisti Umar dhiisi irra taruu miti jala kenna muraadonni barreessan jiru horii badee horii hafeef gaafatanii jaan dhageette Jamsi laale namatti gufuu ta'uun hin barbaachisu. Okay, dhaggeeffatu Jamsi. Deemiti Sheek Ziyaadi maal Ziyaaduma kenna kana dawwanii deemiti. Ganama kana itti erginee manni isaanii warra ollaanii Ziyaaddu dawwalee fi dhaqi dawwaliif Ziyaadi. Deemti. Ammaas ani kijibuma kana mana kana dhuftanii kijiba keessan jechuudha Ziyaadi ganama itti ergee nashaan intala tana ka heerumsiisan warra gurbaa kanaatitti. Akkanuma akkanaa miti dubbiin seera qabdi bal jala kenna akkana namni badhee nama fuudhu horii miti ka badhee fuudhan ilma namaati. Okay? Ani nama tokko irraa dubbachuudhaaf gandaa fi eessa informeeshina nama sanii guutuu beekuu qabde jalqaba abbatee ta'eeti. Informeeshina nama sanii nama ruuhiidha kabade bar. Ruuhiidha kabade. Akkasii mi jala kenna. Information nama kana guutuu beekuu qabda jalqabarratti miidiyaarratti haasayuu dura. Kana dubbiin akkana seerillee akkana jedha. Akkanumas gubbaa iyyinu kanaa miti. Kana mucaan ka isin gaafate ganda adda beektanii gandi kana eessa dhalatte mucaan abbaan eessa maal jechuun kun hatta haga gosaatii wal gaafatan namni yoo barbaadan. Nama yoo barbaadan agartee kana gaafate dogongora wayiituun qabu muraadonni isin gaafate kana beekuu fedheeti. Tan akkasii qabata. No dogongora qaba. Dogongora hin qabuun jedhin Jamaal maal jedhee mucattiin hin banne mucattiin hin jirti jedhe dogongora maaliif hin qabne jetta Jamaal. Mucattiin ni beeka mucattiin hin qabamne hin banne hin jirti jedhe. Okay, mucattiin jiraatte abbaan iyyuu biraan kee adalaguuti akkoon akkamitti gadi baatee biraan kee dalayde jara kenna. Jaalalloo shabakaateeti. Barbaatiin sadii guutuu soqaa jirra Jamaal isin quban qabdanii baatiin sadii bararraa miti. Assalaamu alaikum jarana. Wa alaikum salaam. Meecharraan naa kenna ulfaadha wanti amma boleessi kenna muraad jedhe gariin biyyi mucattii shaffila ta'uu san qofa dhugaadha malee wanta mannaasa guutuun guututti soba. Inni lammaffaa ammoo guyyaa san namni gaafsanii mucaa abbaa warra isiisan nu dhiyeessii jennaan isin osseenee abbaa warraa akka isin bira dhufu namni taasise ana namni guyyaa sanii siifuun faati mucattiin dubaa jirtu takka fa'anii beekanii ana jechuudha. Mucaallee as keessa finne ani mucaa lafarratti illee wal beeynaa qaamaan gaafannee irraa jechuudha. Gale masaa bichaa yeroo san baadiyaa jira bara. Abbo kan ta'e abbo nagajaa naan abbo Moot godhaaga.
Buyiitu godhe. Guyyaa sanii finnee gurbaa asi dubbifnee gurbaallee dubbateera abbaa wajjinillee hagam tokko dubbanneerra dubbii kana ammootu akka mucattiin badde lafarrattillee ifaan ifatti mucaa wajjinillee walii bilbilee hagammaatuun haasoyna akka isiin hin argaminii fi akka isiin baddee sababa adda addaa mucaan guyyaa san dubbateera namoonni gaafsan as keessa turtanii sababa isaa irraa kaka'u siifiun lakkoofsa abbaayyuu biyyarraa nu ergisiistee abbana bu'anii faana haasayaa jiran waan akkasii nu ibsanii mucaallee waanuma san nu hime guyyaa asirra dhufee jedhe gammaatittuu barbaadamaa jirti jechuudha. Wanti mucattiin hin banneen jirti jedhamu guutumaan guututtuu soba wanni hin argamte ammoo gammaatittuu hin jiru mucaan ammoo kan jiraatu biyya Jarmanii keessa ka inni kaayate achi obboleessa kiyya bira kaayee mana kiyyatti galchee jedhee dubbateera jechuudha. Wanta irraa beeku hin jiru telefoonuma narraa cufattee YouTube amma inni jedhulle YouTube abbaan akka jedhetti YouTube ani Yamanii keessan ture YouTube emailii isaanii beeka emailii san fuudhee mucattitti kenne malee YouTube isii miti ka fayyadamaa jiru aniyyuu ataan kiyya akkamitti bane emailii yoo qabaate yaa YouTube Abbaanu YouTuberaa jira abbaanu YouTuberaa Yamanitti dalagaa ture abbaan mucattii waliin dalagaa ture namnummaan gara YouTube mucattii kana fide iyyuu anaa jedhe abbaan. Okay, walumaa galatti kanaaf username guutumaan guutuu qabanii jechuudha abbaan. Hundumaa qabanii YouTube. Abbaa ergi siigalee. Yoo lakkoofsanuu ergi please hin dubbisnaa asirratti waan an dhaamadhee wanni.